Qabsooni keenya sadarkaa namarra ga'e kuni sadarkaa baay'ee murteessaadha. Qabsoon saba keenyaa bu'aa bahii hedduu keessa cehee boqonnaa namarra ga'e kun boqonnaa baay'ee murteessaadha. Boqonnaa baay'ee murteessaa kana akka sabaatti wal hubannaa cimaadhaan sabni sadarkaa tokkotti wal hubatee yoo socho'ee boqonnaa namarra geenye kana keessa ce'uudhaan hireen uummata keenyaa lammata akka duubatti hin deebine gochuu dandeenya. Oromoo ta'uun afaan Oromoo dubbachuu uffata Oromoo aadaa uffachuu hin taane Oromoo ta'uun barnootaaf dinagdeedhaan cimaa ta'uu dorgomaa ta'uu humna qabaachuu sirna cimaa qabaachuu jaalleewwan kana bu'uuraan gulantaa taanutti hin ceesinu taanaan karaa guutuu ta'een injifataa ta'an itti fufu. So humna gochuu Oromoo sadarkaa barbaadamutti fiduudhaaf Oromoon dinagdeedhaan impaawurd ta'uu qaba. Barnootaan impaawurd ta'uu qaba. Qabsaa'onni keenya durii abbootiin keenya ati Oromoodhaa jedhanii Oromoo ta'uu isaatti himuudhaaf isaan immoo Oromoo gurmeessuuf siqaa argaa ba'an. Barnoonni Maccaaf Tuulamni jalqabe sun sosochiin Taaddasa Birruufaa jalqaban sun maal godheera? Amma Oromoon xiqqaatu baay'eetu rakkoon qulqullinaa barnootaa jiraatu Oromoon amma tokko of bareera barateera dammaqeera. Isatu bu'aa ammaa kana fide. Bu'aa kanaa oloo barbaanne immoo kanaa ol dhaloota qopheessuu qaba. Dhaloota nu caalu qopheessuu qaba. Dhaloonni jaraanaa dhufaa dhaloota isa caalu qopheeffateera. Aniif sin dhaloota nu caalu qopheessinaadha amma gaaffin. Oo sana goonedha gulantaa qabsichaa kan jijjiiru completely. So gulantaan qabsichaa gaafa jijjiiramu bakki itti walitti buunu iddoo isaan jijjiiramu jechuudha. Injifannoon kun akka duubatti hin deebine barbaaddaa? Oromoo waan sadan kanaan ijaara. Paartii fee ta'e ilaalcha fee qabaa waan sadan kanaan Oromoo ijaara. Oromoon duubatti hin deebine. Oromoon dafee barnootaaf teekinooloojiidhaan sadarkaa olaanaatti ce'uu qaba. Sadarkaa kamitti sadarkaa addunyaa faana dorgoma. Afrikaa keessatti sadarkaa liigingii taphachuu karaa isa dandeessisu. Dinagdeedhaan sadarkaa sanitti fiduu qaba. Sirnaan sadarkaa sanitti fiduu qaba. So kanarratti akka dhalootatti gulantaa qabsichaa jijjiiruu qabna jechaadha. Jenereeshiniin kun akka aangomu gochuun qabeenya akka horatu gochuun akka sila jedhame ergamoota qabsoo keenyaa keessaa isa murteessa. Dinagdeedhaan akka namni keenya aangomu gochuudhaaf mootummaan keenya imaammatoota tarsimolee uummata keenya aangomsuu danda'an akka ba'an gochaa kan jiru. Kanaafis sirreessaa dogoggora kan ta'anis karaa keessa galchaa iftoomina cimaadhaan hojjetamaa jira. Mootummaan naannoo keenyaa hiree gama kanaan uummanni keenya qabaachuu qabu akka milkeessu gochuudhaaf hanqinoota adeemsa kana keessatti kanaan dura turan hunda hiikuudhaaf xiyyeeffatee hojjetaati kan jiru. So kana hiikuudhaaf kaarikulamii barnoota keenya keessatti ijoolleen keenya kutaa tokkorraa kaasanii akka sirna barnootaa keessatti intarpiraanshiippii baratan taasifamaati kan jiru. Ammasittoo leenjii babal'aan namni keenya immoo akka argatu. Leenjiidhaan namni akka ga'umu immoo xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Rakkoon biraa rakkoo faayinaansiiti. Rakkoo dhiyeessii faayinaansii irra jiru hubatameetu baankii siinqeen jedhamu kan hundaa'u kan taasifameef kanaafi. Baankii siinqeen guutumaan guutuutti 100% kan mootummaa naannoo Oromiyaati. Sheerii nama tokko keessa hin jiru. Baankii siinqee parsantii 75 liqii isaa keessaa parsantii 75 biizinasota xixiqqaa fi giddugaleessatiif dakata kan liqeessu kan murtaa'e. Qonnaan bulaan keenya koo mallaqa yoo xiqqoo parsantii 30 qusate magaalaa keessatti lafa liizirraa bilisa argatu kan jenneef biizinasiin akka guddatuuf ijoolleen qonnaan bulaa magaalaa keessatti qabeenya akka horataniif. Sanatti namoonni fayyadaman amma onaa karaa nama 27 ga'aniiru. Kana qofa ta'uu qaba ta'uu hin qabu. Qonnaan bulaa dammaqsaa horsee bulaa dammaqsaa xiqqoo hojjetu haa qusatu haa galu investimentiitti haa fudhatu magaalatti lafa qabeenya horatu. So adeemsa kanaan dura ture lafa hidhamee investimentii hidhamee qonnaan bulaan keenya horsee bulaan keenya investimentiitti akka hin ceene godhamisan hunda cabsineera. Hojimaatota daldalaa kanaan dura turan sirreessineera. Amma daldalaan Oromiyaa keessa waggaa 6 dura ture nama 200,000 gadi. Ammoo miiliyoona 1 darbeera laayisensiin daldalaa Oromiyaa keessa jiru. Miiliyoona 2-3 ta'uu qaba. Kanaafuu hojjechuu qabna halkan guyyaa jechuudha. Kanaaf ikonomiik impaawarmentiin akkanumatti akka salphaatti dhufu hin jiru. Mootummaan hojimaata qopheessuu, sirna qopheessuu, sanaaf waan mijatu qopheessuu, hoggansa sanaaf gitummoo uumuu, hojjetaa sanaaf gitu uumuu sun immoo salphaa miti halkan guyyaa irratti hojjechuu danda'utu dura jiraata jechuudha. So kanarratti jenereeshinii kiyyaaf keessan diinagdeedhaan of dabarsuudhaaf waan san irratti jabaatee hojjechuu qaba. Tokkoffaa fi inni duraa intarpiraanshiippii fi ogummaa qabaachuu qaba namni. Ogummaa irratti immoo dhaweessummaa intarpiraanshiippii. Tokkoffaa dhaloonni kun hiikuu kan qabu kanadha. Namni hundumtuu ogummaa 2-3 qabaachuu qaba. Badhaadhinni keenya ogummaa keessa jira.
Badhaadhinni inni keenya intarpiraashipii keessa jira. Oromiyaan qabeenya hin dhabne qabeenya hunda qabna lafa qabnaa, albuuda qabnaa, bishaan qabnaa, waa hunda qabna. Wanti nu dhabne intarpiraashipii fi iskilii. Namni ogummaa qabu dhaweessummaadhaan dabaalame jireenyi isaa harka isaa keessa jira. Badhaadhinni isaa harka isaa keessa jira. Lammaffaa wanti dhabne qusannaadha. Hin qusanne. Addunyaan biraa qusateet kan irraa hafteen jiraata. Jalqaba qusateet waan qusachuu qabu qusateet rakkatee jiraata. Mul'ata isaa milkeeffachuudhaaf. Nu biratti qusannaan hin jiru. Namni waan argate hunda konsiin godha hin fayyadamu. Yoo qusanne malee immoo investimentii ce'uun hin danda'amu. Qabeenya horachuun hin danda'amu. Qusannaa irratti halkanii guyyaa qonnaan bulaan keenya horsee bulaan keenya jiraatan magaalaa hundumtuu qusannaa irratti jabaatee jechuu qaba jechuudha. Sadaffaan nuffuu dhaabuu qaba. Biizinasii fi nuffuun waliin hin deeman. Yoo hin fayyadamne bishaan Oromiyaa keessa jiru yoo hin fayyadamne lafuma bunaa amma jiru kana utuu jallisiidhaan bishaan jallisiidhaan qofa paampii binnee lafuma bunaa amma jiru kana bishaan obaafnee waggaatti yeroo 2 buna funaanuu dandeenya. Waggaatti yeroo 2. Oomishuma ammaa kana dachaa gochuu dandeenya jechuudha. Ogummaa waan hin qabneef qulqullina bunaa eegu. Qulqullinuma bunaa keenya utuu xiqqoo fooyyessine eessaan ga'uu dandeenya dinagdee keenya. Kanaaf nuffuu keessaa baanee chaalenjii dinagdichi fidu chaalenjii goonee eerni gochuu qabna. Isa kanaaf waggoottan darbe poolisiin akka sila isiin jedhi imaammatoonni akka sirratan godhamee jira. Hooggansi keenya dinagdee akka hoogganuuf. Kanaaf immoo instituushinoonni gargaaran ijaaramanii jiru. Instituushinoota gargaaran kan immoo itti gargaaramuu qabna jechuudha. So kanarratti jabeessinee yoo hojjenne rakkoo dinagdee faana ol qabatu yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa barbaadamutti hiikuun hin danda'ama. Ce'umsa barbaachisus fiduun hin danda'ama. Garuu dinagdeedhaaf carraa guddaadha kan qabu. Qe'een Oromoo nagaatti deebi'uu qaba. Qe'ee Oromoo nagaatti deebisuudhaaf mootummaan waan kamiifuu qophaa'e. Karaa nuyi yaalle hin jiru. Ijoolleen bosona jirtu kun waan isaan bosona keessa isaan deebisisu tokko sababni tokko hin jiru. Waan Oromoo fayyadu tokko keessa hin jiru. Waan barbaachisoo hunda kompormaayis goonee waan Oromoon qabu kenninee sadarkaa Oromoon danda'utti goonee fuuldura tarkaanfachuudhaaf qophaa'e. Jarri kun qe'ee Oromoo gaaga'anii diinaaf karra saaqu malee wanti biraa waan isaan fidan hin jiru. Oromoo laalaa. Haadha Oromoo, jaarsa Oromoo sana laalaa. So nama dhuunfaa haa ta'u, gareedhaan haa ta'u, abbaa barbaadda fidaa waan isin jettan hin fudhanne. Kanaaf mootummaan karaa nagaatiin dubbii kana xumuruudhaaf qophaa'e. Karaa nagaatiin alas dubbiin kun hin xumuramu. Karaa sanii ala karaan jirus karaa nu fayyadu miti. Haa cufnu boqonnaa kana. Caasaan daka jiru, caasaan gandarra jiru, aanarra jiru, godinarra jiru, magaalarra jiru. Kan afaan akka wal gitee hojjetu waan dandeenyu hundaan hin gaggeessine. So qe'ee Oromoo nagaa gochuun isa priority. Obboleewwan lamaa wal ajjeesuun qabanii sagaleen qawwee dhaabbachuu qabaa kan jettan yaada eebbifamaadha. Ejjennoo sirriidhaas. Yaada kana fuuldura kan dhaabbatu diina Oromooti. Dhiiga Oromoo lolaasuudhaan humna fayyadamuu barbaadu qofa kanarratti kan bobba'ee jiru. Kanaaf eeyyamuu sirra hin jiraatu. Bara qawween barbaachisu Oromoon qawwee baateera. Qabsaa'eera. Kufeera. Amma immoo waltajjiin qabsoo irra geenye kana kan barbaadu miti. Waltajjii qabsoo amma irra geenye kanaaf qabsoo barbaachisu qabsoo madaalu hojjechuu kan dura jiraatu. Siyaasa madaalu kan hojjechuun dura jiraatu. Siyaasa madaalu akka hojjennuuf maraammartoo kana cufuun dura jiraatu. Wantoonni sadee sila jennees even dhaloota tokko waan xumuramanii miti. Uummata keenya dinagdeedhaan aangomsuun barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa ta'uun sirna cimaa qabaachuun waan dhaloota tokko hin xumuramus miti. Waan anaafsiin hin xumuramus miti. Ergama dhaloototaati. Ergama dhaloototaa kana hojjechuudhaaf hanqina achi keessa jiru sirreessuu walitti qabsaa'uun deemuun karaa fuulduraatti sin barbaachisa. Waan waloo sana utuu hin balleessin. Kanaan dura guddaa taanee xiqqaa kan nu godhe kana ture. Amma garuu amma geenyu akka geenyu kan godhe dhaloota kana. Dhaloonni kun aarsaa barbaachisu dhaloota kan waan ta'eef. Kanaaf karra banuudhaaf hiricha of harkatti balleessinee bakka dhaabbannee sirreessinu dhabuudhaaf deemuun nurra hin jiraatu. Amma waan jiru irratti asirreessinu jennee dubbachaa jirra. Kun qabsoodha. Kun sirriidha. Adeemsa kun. Kanaaf waan barbaachisu gochuun nurra jiraatu. So qe'een Oromoo nagaa ta'uu qaba. Oromummaan keenya Oromummaa keenya.
Oromummaa keessan irratti eenyumaaf iyyuu hin eeyyamin akka taakkuu tokkotti ce'u. So kan nagaa irratti karaa sirrii ejjennoo sirrii qabattanii ejjennoo isin qabattan kun obbolaan obbolaa ajjeesuu qabu kan jettan kun sagalee qawwee dhaabuudhaaf qabsoo isin godhatan kun seenaa Oromoo keessatti bara baraaf kan yaadatamudha. Qabsoo Oromoo gulantaa itti ceesuudhaaf ejjennoo fudhattanidha. Jaarmiyaan akka ba'uuf ejjennoo fudhattanidha. Siyaasni ammayyaan Oromiyaa keessatti Oromoo keessatti akka ijaaramuuf ejjennoo fudhattanidha. Ejjennoo sirrii. Kanarratti jabaannee amma dhumaatti aarsaa barbaachisu hunda kaffallee yeroo fudhatu hundaa fudhatu utuu abdiin kutatiin amma dhumaatti kana milkeessuudhaaf dhiibuu danda'utu nurra jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii isin fudhattan amma tarkaaffii addaa isin fudhattan kun humna guddaa tora sadarkaa olaanaa akka tarkaaffatu isa godhaa. Kana fayyadamnee qe'ee keenya nagaa gochuudhaaf qabsoo keenya karaa qabsoo ammayyaatti ceessuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna kan jedhuun kaasaa. Ammas abdii haa ta'u maroo haa ta'u abbaa barbaade haa ta'u ana faana achitti dubbachuu barbaadu taanaan nannaqaan bakka isaan jiran. Galatooma ulfaata.